ሃሌሉያ ቸኬኛ ጥቆል ረቡ ፈናል ተኮ ገነምኒ ኩን ገነመ ዋቀዮ ነመ ኡልፊነሳ በርባዱት ኡልፊነሳ አገርሲሱራ ነምኒ ኡልፊነ ዋቀዮ በርባዱ ዮጅራቴ ገነመ ከነ ዋቀዮ ኡልፊነ ሲቴን አገርሲሳ ኢላ ነመ ተኮፍ ገሌረ ዲምኩን ኢላ ነመ ተኮፍ ገሌረ ዲምኩን ሲበርባቸ ዲምቴ ሲንቃኔ ስዋቀሽ በርባቸ ባቴ ሲንቃኔ ስዋቀሽ ዋመቹ ባቴ ሲንቃኔ ስዋቀዮ ገነመ ከነ ሲደገ ሲዴብሰ ዋቀዮ ነመ ባየዳፍ ዋቀዮ ኡልፊነን ዴብሳራ ነመ ኡልፊነ ሳበርባዱ ዋቀዮ ኡልፊናፍ ቆጴሳራ utuun ulfaatiin utuun kabajamin mana kana hin baatu maqaa Yesuusiin tuun eebbifamin hin baatu maqaa Yesuusiin tuun galateeffatin hin baatu maqaa Yesuusiin waan bara dheeraa galateeffannaa kee qabe waan bara dheeraa ulfina kee qabe ganama kan harki Waaqayyoo lafaan hin naan jedhani nami amanu jira gubaa'ee kana gidduu Waaqayyoo waan eebba kee qabe lafaan hin naa waan ulfina sitti mul'achuu qabu si ilaalose lafaan hin naa waan akkatin eebbifamne godhe lafaan hin naa waan nimma kee karaa dhaabe lafaan hin naa arraada kaatiyaas hakalatu gubaa'een kun hakalatu ulfina Waaqayyoo arguuf hakalatu dibata Waaqayyoo arguuf hakalatu የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ጉባኤ ላይ መጥቷል harki Waaqayyoo ጉባኤ ከነረ ዱፌራ ulfinni Waaqayyoo saba ከነረ ዱፌራ wanti hamaan shimiidhu hin danda'u diikaala afaarraa baajana maglaarraa labash kadhadhaa Waaqayyoo akkasinitti dubbatuuf kadhadhaa sagalee Waaqayyoo humnaan gara kee akka dhufu ulfinni Waaqayyoo akkasitti deebi'u brala vaga sere lebe jene megloro lobo sere lebe di libigas lo baba sere lebe di lebe jene meglara labos ganama kana maqa gooftaa Yesuusin humni sagalee Waaqayyoo gara keenya kan dhufe haa ta'u maqa gooftaa Yesuusin humnaan kan dhufe haa ta'u dibataan kan dhufe haa ta'u nami tokko harka isaa yeroo sadii ol kaase ameen jedhu dabala sirratta ta'u maqaa Yesuusin Nora hallelujah sagalee nama dubbise lammaffaa Saamu'eel boqonnaa jaarra jira tidabaltanii qabachuudhaaf tokkoffaa seenaa baraa yookaan seenaa baraa shaduraa boqonnaa 13 jalqabdaniis ilaaluu dandeessu boqonnaa 13 jalqabdanii akka Daawit mootichidha gurguddoota biyya angafoota kumaaf angafoota dhibbaa hundumaa wajjin hin mari'ate maal jedhan kana booddee guutummaa walga'ii Israa'eliin dubbiin kun gaarii yoo isinitti fakkaate jaalala gooftaa keenyaas yoo ta'e obboloonni keenya warri hafan guutummaa kutaa biyya Israa'el keessa jiran luboonniif leewwonni mandaroota isaanii naannoo mandaroota isaanii keessaas jiran hundinuu nu biratti akka walitti qabamaniif namoota isaanitti in ergina nuyi bara mootummaa Saa'ol keessa saanduqa kakuu Waaqayyo keenyaa hin barbaaddan amma garuu dhaqnee isa fudhanna ነጌ አመገሩ ዳግኔሰ ፍረን በሳኦል ዘመን የተበላሸው ነገር እናስተካክላለን እያለ ነው ያዩት በረሳኦል ወንተ ሲረነቱ ጅራ ኡልፊነ ደምነ አረከጀን ዱበደ መተሩና ናሰው ሰካን ወነማ ኡልፊነ Waaqayyo ነማ በርባዱ Waaqayyo ኡልፊናፍ ቆጴስ ኡልፊነ Waaqayyo በርባዱን ኡልፊናም ነማ ቆጴስ ነማ ሽምብረ ጅሩትስ ናይማ ኡልፊነ Waaqayyo በርባዱን ጀዳኔ ኡልፊናም ነማ ቆጴስ አይዳኔ harra isa kanan haasa ulfina Waaqayyoo barbaaduun umarratti waan anqaradhuu fi sirriitti na hordofa ulfina Waaqayyoo barbaaduun ulfina maal nama qopheessa Daawiti utuun ta'in Saa'ol irraa yoon jalqabe gaariin daa'um Waaqayyo saba Israa'el fo'ate jalqaba Abrahaamin fo'ate Abrahaam irraa immoo Israa'elin Waaqayyo yeroo fo'atu argina saba Israa'el Waaqayyo qomoo Abraham keessa gaafa Waaqayyo baasee fidu Israa'el garuu waggaa 430 biyya Gibxi akka inni taa'u godhe Waaqayyo achi immoo geggeessaa Museetiin baase Waaqayyo egaa sabni Israa'el bara isaanii keessa waan sadiin geggeeffamaniiru inni jalqaba geggeessitootaan geggeeffaman inni lammaffaan moototaan geggeeffaman inni sadaffaan inni lammaffaan abboota firdiitiin geggeeffaman inni sadaffaan garuu moototaan geggeeffaman inni lammaasa'utti jiru kun egaa bara moototaa keessaa kan ta'e mooticha
እስራኤል ሰለመፋው ካንሞ ዳዊት እሰከ ያደገራ ዋቀዮት ድበሜ ሰናን kan dubbatamef kan hojjetame waaqayyo bara sana keessa maalitti deebise ulfina akkamitti deebise maalitti hojjete isa jedhu yerootti walii wajjin ilaalluudha. Egaa mootota Israa'el keessa inni tokko filannoo sabaatiin barbaacha sabaatiin kan dibame utuu waaqayyo isaan irratti mo'ee jiru mootii barbaanne kan jedhan kan dibame Saa'ol. Egaa Saa'ol bara mootummaa isaa keessa immoo yaada waaqayyoo hin tajaajille ulfina waaqayyoo hin barbaanne bara jiraate keessa Saa'ol mootummaa sana kan inni barbaade mootummaa sana kan fudhate waggaa xiqqoo tokko erga geggeessee booddee yaada waaqayyoo raawwachuun itti ulfaate. Yaada waaqayyoo raawwachuun gaafa itti ulfaatu Daawit Saa'ol maal godhaa amma ergan kana gocha erga abboomamuu dhiisee booddee waan waaqayyo isarraan barbaad gochuu jalqabe. Sabooddee waaqayyo abboomamuu diduu Saa'ol waan argeef ulfina waaqayyo barbaadu diduu Saa'ol waan argeef waaqayyo ulfina irraa fuudhee Daawititti dabarse mootummaa irraa fuudhee Daawititti dabarse. Saa'ol bara isaa keessa ulfina isaa malee ulfina waaqayyo maal hin godhu hin barbaadu. Nama sibira jiruun ulfina kee dhiisi ulfina waaqayyoo barbaadi jedhaani. Sagalee guddaa dhaga'uun barbaada ulfina kee dhiisi ulfina waaqayyoo barbaadi jedhaani. Saa'ol maal barbaadan jedhee ulfina mataa isaa barbaada. Daawitoo ulfina waaqayyoo barbaada. Saa'ol ulfina mataa isaa barbaada. Ana gargaari anatu tajaajila anatu akkas godha anatu mo'e anatu gale anatu amaaleqoota rukutee gale anatu angafoota fidee dhufe anatu aarsaa fidee malee waaqayyotu godheen beeku Saa'ol. Barana waan tokkon dubbachuuf jedhe warri waaqayyotu naa godhe hin jenne dirree irraa hin galu warri waaqan naa godhe jedhan garuu achi as ba'uun jedhe ani hin beeku gooftaan natti hime yoo ati ulfina waaqayyoo barbaaddate waaqayyo ulfina isaa mana keetti hambisaan jedhe ከዛ ዳዊት nama akkamiiti beektu nama ulfina waaqayyoo barbaadu. Saa'ol garuu ulfina waaqayyoo hin barbaadu. Waaqayyo kan isa tuffatetu biyya geggeesse saba geggeesse dhaloota geggeesse. Sabni Israa'el akka qoraattiidhaan nama waraanamutti waraaname bara mootummaa Saa'ol keessa mo'ichan argan. Sana duwwaa miti nama dibataa ifachuu jalqabe nama dibataa ari'uu jalqabe namni gaafa kufu namaan iluu of eeggadhu. Nakkatun seexana miti nama kufeerraa of eeggadhu jedhaani. Itti mijabeessi seexana miti nama kufeerraa of eeggadhu jedhaani. በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የወደቀ ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለ ሰው ይፈራል። የተቀባ ሰው ላይ እጁን አያነሳም። በሰው ላይ እጁን አያነሳም። በእግዚአብሔር ሐሳብ የተቀባ ሰው ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታችሁ እንድትኖሩ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቅባት በእናንተ ላይ ይሁን። ዳዊት በረሳ ሳኦል በረሳ ነመድበታ አሪውዳን ፍጤ ዳዊት በረሳ ነመድበታ ፎፈገቹዳን ፍጤ ዳዊት ነመገራ ዲፈማ ቀብ utuu balleessuuf duukaa fiiguu nama najjeen utuu nama isa ajjeesu bira dhaabbatuu na ajjeesu harka koo irratti hin kaasu nama jedhe Daawit sirriitti na dhagaa. Egaa hin ajjeesu egaa hin rukutu Saa'ol illee na ari'ataa jira ani garuu nama dibataa irratti maal hin godhu harka koo hin kaasu nama dibataaf of eeggadhu jedhaani. Jabeessitti nama dibataaf of eeggadhu jedhaani. Dubbinan dubbadhu ko yoo nama kudhan ta'uu baate nama lama sadii hin fayyisameen itti nama dibataaf of eeggadhu jedhaani. Orra la mee nama dibamee jiru gubaayee kana gidduu an dibataan qaba nama jedhu harka Saa'ol la tokko tokko shakka anaa nyaatu gooftaa ko dibamteetta ye nama dibataa of eeggadhu siin jedhaani. Nama dibataaf of eeggadhu siin jedhaani. Waaqayyo ulfina isaan wajjin jiraata. Nama of eeggatu wajjin taaka waaqayyo. Kanaaf Saa'ol bara koo maal hin godhe Daawitin ari'atuut ka'e maaliif mootii taa'e maaliif dirreetti ba'ee moo'ee maaliif injifataa jedhe
Eenaan mucaa xiqqoon kaleessa dhufte maaliif Goliyaadiin galagalchite kumni kumaatamii faarfatamee fi anaaf kumni faarfatamaa jedhe. Saa'ol Daawit irratti harka isaa kaase. Daawit immoo garraamiidha. Beektonni yeroo baay'ee Daawit jedhu Masii kakuu moofaati yookaan immoo Yesuusin kan agarsiisu ture kakuu moofaa keessatti jedhu garraamummaarraa kan ka'e dhiifamarraa kan ka'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garraamiidhaaf dhiifama godha. Nama samiidhuuf dhiifama godha. Kanaaf Daawit irratti mul'ata ture amalli kun. Amalli Yesuus irratti mul'atu. Amalli Masiichaas irratti mul'atu. Kanaaf Daawit amala Yesuusin agarsiisa ture kakuu moofaa keessa taa'ee waa'een isaa fagootti itti mul'ateera Daawititti. Kanaaf Daawiti waa of eeggata Saa'ol garuu nariyata. Gaaf tokko garuu utuma jedhu bara isaa fixee Saa'ol utuma riyatu du'e gaamootu tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa gara dhumaa kana gaafa laaltanii tokkoffaa Saamu'eel du'a Saa'ol nageessu. Garuu kan isin dhibu በጣም የሚገርማችሁ ዳዊት ያዝናል. ለምን? maaliif du'a Saa'ol? Maaliif du'a Yoonaatan? Tunu ta'ee maa inda beektu lafa shee abuusu kaleessa Yunaariyatti jenne. Nama eeboo baattee si duukaa deemu ati maaliif du'a itti falmita? Hin falmitaa? Waaqayyoon irraa lafa hadhaayi ollaa kooti galagalchi namichi jedhu man jiru as keessa. Ollaa keeti namicha galagalchatu hin ta'in hafuura irra jiru galagalcha Waaqayyo. Na Daawiti inni gaheedha. Namicha Amaaleq tokko inni gaafta kan isin dhibu natu waraanee ajjeesee Amaaleqii tokko lammaffaa Saamu'eel boqonnaa tokkotti gaafa dhuftanii natu waraanee ajjeese baqa karaatti argadhee dadhabeera Saa'olii jedheetu misraachoodha shee Daawititti murfi. Amaaleqiin immoo eenyu tambise bara Waaqayyo Amaaleqoota fixee immoo eenyu tambise Saa'ol tambise. Kan Saa'oliin waraanee ajjeese immoo eenyu Amaaleq. Isuma nan bifateetu isa waraan isa Waaqayyo balleessi jedhu of keessatti tambifta taanaan si waraanee si ajjeese. Waaqayyo dhiisi kan siin jedhu of keessatti tambifta taanaan waraanee si ajjeese. Ani gaarraa butuu wangeelaadhaan beeku sumatti nima malee isa dhiisisiin jedhame neeftu taanaan waraanee si miidha. Har'a garuu maqaa Yesuusin waraanamtee duutatu hin ta'in kaatee fayyitaan jedhe ane. Hazaa Amaaleq tokko waraaneen ajjeesennaan maaliif ajjeefta? Nama dibame maaliif ajjeefta? Maaliif anniiseedhe Daawit? Maaliif anniiseeti? Maaliif ajjeefta? Maaliif ansaa Daawit? Saa'oliin arguun dhabeen. Saa'oliin wallaaleen. Maaf ajjeefta jedheetu isa ajjeese sana immoo ajjeese. Nama diina kee ajjeese ilil jettee faacha fanniftee fi moo'icha laattee fi gonfoorra keessa moo nama saarisee ari'atu yoo ajjeese. Maaliif ajjeefta diina koo jetteetu namarraa ajjeefta? Kan barbaadu jedhe duusaan barbaadu jedhe. Nan barbaadan Saa'oliin jedhe. Nan barbaadan Yoonaataaniin jedhe. Jarri kun akka xiyyaa Israa'eliin namoota tajaajilan turan jedhe. Nama Waaqayyo barbaade ture Saa'ol jedhe. Dhaadoo kaalaa baanaa masheeree garaam akkasiin si haa eebbisu Waaqayyo. Mereka ke laphee kirra yaa Waaqayyo jedhaani garaa garraamummaatiin jedhaani na eebbisi jedhaani. Sabooddee maal godhu Daawit? Maaliif akkas goota? Ergattiin jedhame booddee namicha kan ergajjese booddee Daawitin gadda isaa arga xumuratee booddee Waaqayyo ka'e. Israa'eloonni namoonni Daawitiif namoota Israa'el gidduudha. Namoota Daawitiif namoota Saa'ol gidduu jedha. Lola gurguddaatu ture jedha. Lola jabaat ture garuudha. Manni Saa'ol gaduma deemee manni Daawit garuu ol ka'eera. Way nan nageenyaati. Harka kee ol fudhatta. Barana bara manni kee ol ka'uudha. Barana bara tajaajilli kee ol ka'uudha. Barana bara mul'anni kee ol ka'uudha. Maaloo mul'anni koo ol ka'a jedhaaga. Manni koo ol ka'a jedhaaga. Ilaa Waaqayyo mana nama wayii ol kaasan jedhani. Mul'ata nama wayii ol kaasan jedhani. Eenyu baasaana nama jettu ameen jedha duyyite. Manni Saa'ol gaduma gadi Daawit garuu manni isaa dabalaale. Mana dhiisiiti Israa'el wal waamuu jalqabe. Duriyyuu Praadaa Kaalaadoo nama barana Waaqayyo waa wal jijjiirsisa. Maadhaan beektu Israa'eloonni dhufanii duriyyuu yeroo Saa'ol mootii keenya ture loltoota keenya waraanatti kan bobbaasu moo'ee kan galu si ture Daawit jedhan si takkas turedhan situ mootii nuu taa'edhan. Jarra akkatti dhufamna banne Saa'oluma sodaatan malee garaan isaanii beeka. Kiraaduu lafaa gaassaa kiraadiya. Barana akkasin jedha. Siif ulfina Waaqayyo isa gargarsitti isinitti see Waaqayyo isin gidduudhaa hin baasa. Way. Mana nama wayi jireenya nama wayi ulfinaan kan gargaritti see har'a irraa godaanaan jedhe ane. Kiraadoo kaataa laadaa namash. Ulfinni tokko gara mana keetii hin dhufa.
daawit isa booddee bira dhaqanii duruusi barbaanna miti ani diban isa booddee Israa'el irratti moo Kebroonin taa'ee moo achi Yerusaalemin fidan በጣም የሚገርመኝ ነገር ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ በድል ነው የገባ ተቀብቶ ነው የገባ በሰው በእግዚአብሔር በፊት ነው ተቀባ ጀልቀባ ሀርከ ዋቀዮት እንዲበመረሻው ዳዊት ለመፋገሩ ሰቡመቱ እቲ ወሊገለ አቲሞቲ ከኛ ደሞ አቀለ መፋሞዲብ ሲተደደብ ዲበት አሜን ነማና ስራን ቆሪ ሲተደደብ ዲበት አንምበክ ወልዳ ከነት ዲበተ ወይ ደንገላራ ጀልቀቤ ግላፋ ጋቦር አስጅርቱ መወረስ ጅርተን ዲበኒ ነረት ደንገለራ ይራ እዛም ዳዊት ሰምኒ ዲበቴ ኮቱን ረቲ ሞየራን ዳዊት ከዲማ ማሊቀ በሬ ቱመ ሳውሊፍ ገዱ ዋቀዮ ጀዴ ዋንቴ ፍሞይ ሰቦደ ለቀ ወረ ይቡሶታ ኢየሩሳሌም ከሳሪዬ ሞቴቱ በቆና ጃጋ ሆላልተን በቆና ሸን ግላኮብሳ ጃ የልቀብደኒ ጋ ሆላልተኒ ሞቴቱ ኢየሩሳሌምን ቀበት ዳዊት ኢየሩሳሌምን ገለር ግን ሳንዱቅ ንከ ዋቀዮ ኢየሩሳሌምን እንገል ሳውል ሰትዲስ ባኬት ዲስ ክራዱ ላባስ በጣም የሚያዛዝን ነገር እሱ ነው ሳውል ሳንዱቅ ከዋቀዮ ባኬት ዲስ ሳንዱቅ ከዋቀዮን በርባን ተቆፋ ሰና በራበቆና ኩለ ሰዲ ለቆሰ ወርጋ ሆላልተን ዘኮሰ ተቆ ያቀብለኛ መፍሩት ጋ ሆላልተን ሳውል ዳ ሳንዱቅ ከዋቀዮ በረሳትን በርባደነ ሳንዱቅ ከዋቀዮ እስራኤል ግዱ ጅራቹ ሰልባምት ዋቀዮ ከስቲን ጀራን ለፈሳንዱቅ ከዋ ለፈሎላት ሳንዱቅ ከኩቲሞ ለፈሎላት ሳንዱቅ ከዋቀዮትን እንጅፋት አደጋርቱ ኢሻፉራቱ ለቀኒ ጋፍቶ ቆጆሌኔ ሊያኩማ ጩቡ ወጅሙ ወሊንገሉ ሳንዱቅ ከዋቀዮ ከአጢያት ጋር ደግሞ አይስማማም ወልፍኒ ዋቀዮ ጩቡ ወጅ ወሊንገሉ ጆሌኔ ሊኦፌኒ ፌኒ አስማል ጎደም ቤቱ ሳንዱ ሎላምኔር በቃ ሞምኔር እንድሬት ያናኒቱ ማልጎደም ቤቱ ለቀኒ ሺሎላ አብደኒቱ ለፈሎላት ሳንዱቅ ከዋቀዮ ጌሰን ገሩት እንዱ አነርካፉ ደም ሳንዱቅ እቺ ሰበብኒ ሳማሊ ቤቱ ጩቡ ወጅሞ ይቸንከኑ ነማደበየ ሞይቻ ከነ ሰገለች ሳንዱቅ እቺ ከኪቺ ነማደበየ ሞይቻ ህላታ እንጀራኔ ስሪት ነመነው ቻጅሩ ፕራላዳና ማጋስ ክሬዲያ ሀረዱቢ ከነኑ በተታናን ኡልፊነ ተኮ መነከና ሽባሻ ዋቀሽ ሮዳ ካቲያስ ሀረዱቢ ከነሲ ገለረታናን ኡልፊነ ጀማ ተኮ መነከና ባታ እንጀራኔ ከዛ ዳዊት ማልጎዳ ኢሸበረሻ ከሰ ሳውል ገት ሰበረሻ ከሰ ሳውል በርባዱ ዲድ ሰበረሻ ከሰ ሳንዱቅ ከዋቀዮ ሳውል በርባዱ ዲድ ጀልቀበ ዲበተርገ ጀልቀበ ሞቱማ ትዱፈ ጀልቀበ ኢየሩሳሌምን ገለ አንዴ ሳንዱቅ ከዋቀዮ ፍነ ደና መስኩመ ሶዶመ ወልት ቀበ ኡልፊነ ዋቀዮ በርባዱን ኡልፊናም ነመቆጴስ አናገኝ ኡልፊነ ዋቀዮ በርባዱን ኡልፊናም ነመቆጴስ ነመሽብረ ጅሩ ሀርከሳ ቀቢቲ አከን ንራን ፈነት አደራትናይሚ ኡልፊነ ዋቀዮ በርባዱን ጀዳኒ ኡልፊናም ነመቆጴስ አይዳኒ ወቦሌሳ ቦሌት ደርገጌሳ ደርገጌት አቦታ ሃዶታ ኤርጋን ሽኒ ቀባ ባርኩን ባራ ኡልፊነ ዋቀዮ አርገተኒ ኡልፊና አንጅራተን ሽኒ ፋታው ና ሼላ ባራራቦ ሳውል ማልጎዳ ዳዊት ሳውል በረሻ በርባዱ ዋንዲ ዴፍ ዳዊት ገሩ በረሻ ከነሙርቴሽ አኒየር ኢየሩሳሌምን ገሌታውን ኡልፊናን አንተው ዮሳንዱቅ ከዋቀዮ እንፍኝ ቦሌሻ ጎቦሌቲጎ ወልዳ ገልተ ታውን ኡልፊናሽንተው ወጂ ጉዳ አርገቹን ኡልፊናሽንተው ቀበኛ አርገቹን ኡልፊናሽንተው ኮንኮላታ ወልረደረቡን ኡልፊናሽንተው ፎቅ ኢጃሩን ኡልፊናሽንተው ዮልፍኒ ዋቀዮ ከሰን ጅራቲን በረነሽን ኤብሳር ከከወልካሽ ዋነቲ ቀበተ ከሰ ኡልፍኒ ዋቀዮ አጅራት ወይ ማነት ሊጥ ዱርሸል ፍኒ ዋቀዮ ሃሌቶ ጀሪያኔ ወይ ነመተኮ ዋታ አጅራ ለጴና መለማ ለጴና መሰዲ ሀጡቁ መለሻ ዋታው ትጅራ በረና ጀሪያኔ ማነት ሊጥ ዱርሸል ፍኒ ዋቀዮ ሃሌቶ ጀሪያኔ ኢላ ፋርፈቶ ታው ፍኒ ዋቀዮ ለበደ አባቱ ዱርሸል አባቱ ኢላ ሰባለ በስና በተሉ ፍኒ ዋቀዮ ዱርሸል አባቱ ፕሬዳካቶራ ለፋጋስ አከና እንጀራ ዋቀዮት እነጌሱት ለለቡሬ ራጂ ዱበዳ راجي ملل بايرا وانتي اجوليكو الفينكو بربادن جري واقش وانسان سلبسو بربادو برنان سلبسان انجري واقش سفركيتي نانوكيتي بيتي جراتو مقالات جراتو لفتي وجدتو وانسي سلبسو بربادو برنان سلبتا
Shirada katala vana mashire lebedia. ዳዊት የተከበረ ሰው መሆኑ በእናቃለን ታቃላችሁ እኔ ኢየሩሳሌምን ገብቼ ከሚቀመጠው በፊት የእግዚአብሔር ታቦት ገብቶ ይቀመጥ ገብቶ ይኖር ክራዲያስ ለፈልፍን ዋቀዮ ህንገሊነት ለፈልፍን ዋቀዮ ገሊያቲ አንዋን አርጋ ነማ እብድ ሚለሳፉን ረቦባ መጋላ ከሰ ደሙን አርጋ አንም ቤኮ ዋቀዮ ከራት ረደም ቱራ ዋንስ ሰልብሱ በርባዶ በድቻን ጉቤራን የዳነ አርከገር ከድሪርሳ ኡልፍኒ ዋቀዮ ጀራ ነዱራ ቡራ ጀራያት ጀሪ ኡልፍኒ ዋቀዮ ጀራ ነዱራ ቡራ ጀራ ማሃቲ ካላባሻ እላ ዋቀዮ ከራት ደም ተረፉር ያማን እንደሞ ይሌላ እላ ዋቀዮ ኡልፍናን ሽሮ ደር ቤረ ይሌላ መጫምነ ከራ inni cabsee karaa banu sifuundura saboodda daawiti yerusaalemiin galuu koore mana mootummaa qabachuu koduree wantan gochuu qabode saanduqni kakuu waaqayyoo galiyaa taawe waa ta'uuf kraalaa daanaa mashee krediyaas saanduqni kakuu waaqayyoo maala godhu asagaluwe utuuna singalin jedhe saboodda nama kuma soddoma fudhatee maqaa saanduqichaanis ittimu maqasan duqichitti waamere sinittim lamma fa samuel boqonnaja lakobsa lamarra daawitiif namoonni isaa saanduqa kakuu waaqayyoo mandara baala isa yihudaa keessa jirtu keessaa fuudhanii fiduudhaaf hin kaan saanduqi kakuu maqaa waaqayyoo gooftaa macca isa kurubeen lamaan gararraa teessoorra taa'een huwaamame Isaayaas boqonnaa dubbisuu dandeessu itti dabaltanii bara uziyaa mootichi du'eedhan immoo gooftichi teessoo dheeraadhaaf ol jedhaarra taa'ee utuu suraafeloonni koolchoo lama lamaan barrisaa koolchoo lama lamaan fuula isaanii haguuggatanii koolchoo lama lamaan billa isaanii haguuggatanii qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa nagee ulfina kanatu gara Yerusaalem akka dhufu barbaade Daawit ulfinni waaqayyoo kun gara Yerusaalem akka dhufu barbaade namni waaqayyoo Daawit Agaartu ulfina kana barbaade ulfinni kun akka dhufu barbaade kanaaf ulfina kana ani hinjiraaddu wante kaleessa lafa onaatti kaleessa bakkee onaatti kaleessa yeroo isaa ol na hojjeessu barbaadu yeroo lafa onaa ture isatu naa wajjin ture waaqayyotu naa wajjin ture kanaafan du'arraaf quuftee waaqan irraanfatin maqaa Yesuuseen iddoo argattee waaqan irraanfatin maqaa Yesuuseen lafa onaan ture waaqannaa wajjin ture ulfina isaanii ishee qobaan jiraadhu ulfina waaqayyoo barbaaduun ulfinaaf nama qopheessa maqaa kana kan waamamu saanduqa kakuu ulfina qabeessa kana fuuchuu dhaqe gaafas lewwotatu hin ta'in warra lubootaasitu hin ta'in ijoollee Abnaadaab kan jedhamanii Uzaadhaa fi Ahiyoon kan jedhaman maal gochuutti jiru Ahiyoon saanduqa kakuu waaqayyoo fuuldura deema Uzaan immoo duuba deema qotiyyoonni saanduqa kakuu waaqayyoo sana harkisan hin gufatan jedha gaafa saanduqichi lafa dha'uuf jedhu nan qaba deetti hixate Uzaan waan hin safeeffanneef jedha akkuma arge waan hixateef akkuma arge harkasaa waan kaaseef silaalaa kabbare akka ulfinaa isaatti waaqayyoof ulfina waan hin laanneef waaqayyo Uzaa ajjeesuu barbaadee miti Uzaan garuu dogoggora isaatiin du'e dogoggorri isaa maal wanta inni qabachuun isaaf hin eeyyamamne hiixatee dagatee qabate waaqayyo baay'ee taareessa dha'eedha sabooddeen du'e garuu maayidha Daawit annee saanduqa kakuu waaqayyoo fidannaa deemanaa bahe garuu Uzaan gaafa du'u annee ani akkamittiinan waan nama jeesu utuun barbaadu ulfina kana tuun barbaadu eebba kana tuun barbaadu garuu mandaratti akkamittan fuudhee galaa'e maal godheen fuudhee galaa'e kanaaf jedhe Daawit ni sodaateedha waaqayyoon ulfina waaqayyoo akkamitti barbaaduu qabna inni jalqaba waaqayyoon sodaachuudhaan maaliin hin jedhe waaqayyoon sodaachuudhaan barbaaduutu nurra jiraata Daawit jedha
لمفا ساموئيل بقنا جا لكوفسا سغل الرا كغنه بقنا جا لكوفسا سغل الرا يرو كنت يت داوود واقيون صداته اتمت ساندقا ككو واقيو انا فدره واقيون صداته ولفني واقيو اكنو يتبربارو قمن واقيون صداچودا ميامين جلاغا har'a aloota keenya akkanni waaqayyoon hin sodaanne kan godhe wantoota baay'ee jira. Isinillee magaalaadha. Hin beektu baay'ee isaa. Isin beektu jedhee immoo dubbachuu hin dhiisu. Dargaggeetti na dhaggeeffadhu. Obboleessaa obboleettii kabboota kwaadhota kan gafoota na dhaggeeffadha. Waaqayyo waan ulfina isaa fi hin taane sammuu kee keessaa mana kee keessaa gad baasu. Wanti baay'een sammuu namaa cufee qalbii namaa cufee amma inni baratu seeraan hin baratu inni tajaajilu seeraan hin tajaajilu maaliif beektaa utuu ulfinni waaqayyoo ol galee ittiin guutamintu wanti biraan ittiin guutame wanta biraa tol itti namme maahataa kaas waaqayyo har'a garuu vaayirasii kana hin xaragaan jedhane sabuma waldaa kanaatiin namuma addana jiru kanaan obboleessa obboleetti addana jirtu kanaan anaan hojjeta nami jettu harka kee ol kaasi anaan waaqayyo hin hojjeta jedha ayyaane sumaanitu waan ulfina isaatti bu'e gadi baasa waaqash haa ta'u walii galla sumatti fayyadamee waan ulfina isaatti bu'e gadi ari'a waaqash sabooddee daawwiti waaqayyoon sodaateedha sabooddee qohaadhi har'a fuunee hin gallu eenaan mandara Oobeed Edoom mana Oobeed Edoom itti gorsiifne mana namicha tokkoo filatan raakaa paarraa daagaa baas waa jechuuf hin jedha nami qophaa'ee yoo jiraate mana namicha tokkootti gore saanduqichi nannagee mana namicha tokkootti gore saanduqichi mana dubartii tokkootti gore saanduqichi mana dargaggeessa tokkootti gore saanduqichi mana dargaggeettii tokkootti gore saanduqichi ulfinis achitti gore mana eenyu akka ta'e hin beeku mana keetti ulfinni tokko goreeraan jedhane kaza mana Oobeed Edoom haa ta'u jedhanii galan daawit gadda ani kanan barbaade qophaa koo Yerusaalemitti galuu hin barbaanne garuu maalan godhaa jedhe saanduqa kana yoon fuudhee galee nama dhumaa jedhe kanaafuu haa ta'u mee jedhe hin galanni mana isaatti gaafa inni galu mana Oobeed Edoom eebbisuu jalqabe katuu lafaa kaapoordaaniga baraname oduu du'aatuun ta'in oduu eebbaa dhageessi nama sibira jiru harka isaa qabi ol fuudhiiti akka jedhiin bara kana jedhaani qabsirriitti ol fuudhi barana jedhaani oduu du'aatuun ta'in oduu eebbaa dhageessaa jedhaani ilaa namoota 16 gubaa'ee kana gidduu sagalee misiraachoo dhaga'u naan jedheera waaqayyo roodaa kaataa lavaasiyaa waan isaan beekwan karaattiin dinni oduu badiisaa si dhageessisuu barbaade hin hafaa waaqayyo oduu badiisaa cufee oduu du'aa cufee balbala du'aa cufee balbala badii cufee balbala baarsaa cufee balbala ulfinaa sirratti bana waa tokko na dhagaa saanduqni kakuu waaqayyo maaliin mana Oobeed Edoomitti gore beektu sababii Uuzaan du'eef gore du'aan goreetu eebbaan bahe nageenye nama ajjeese jedhanii sodaatanii achi qabnaan achi immoo eebbisuu jalqabe lafa ajjeesu qaba malee warra akka ulfina isaatti jiraatan hin ajjeesu nageenye raajiidhaaf hin namman dubbadhu lafa ajjeesu qaba malee nama akka ulfina isaatti jiraatu ulfinni waaqayyoo hin ajjeesuun jedhe ane utuu duute haadha mana amanuu addu'a ishee Samsooniin deesse natti mul'ate bakka jiraachuu keenya miti ennaan lakkitu waduuf jennee ammaa dinqeen mana gawwaa qawnuun agarsiisu jette jabduu dubartii abbaan manaa ishee bakka argargideen duuna jedhe lakkin duunu jette ennaan waaqayyo dinqii nutti agarsiisu isaanu ajjeesuun miti jette erga akkas ta'e immoo laphee isaa siif laatu tirii galeera amma akkasitti tajaajilaa jiru baay'een keessa nu hubattaniittu maqaama Yesuusin laphee isaa siif laatuun jedhe ane kaza daawiti achi goree gaafa isaan sodaateera waaqayyoon sodaachuudhaan tajaajilaa ture waan ta'eef daawiti በጣም እግዚአብሔር ይፈራ ነበር ዳዊት ዋይ waaqayyoon sodaachuu macaafa faarfannaa dubbiftan daawit waan baay'ee barreesseera waan baay'ee dubbateera ilmi isaa Solomoon illee waay waaqayyoon sodaachuu waan baay'ee dubbateera haa ta'uutii garuu daawiti baay'ee gochaan agarsiise waaqayyoon sodaachuu
Kanaaf saanduqni kakuu waaqayyoo kuni nama erga namni du'ee fuudhee hin galu. Si booddee ji'a 3 booddee sagalee wayii dhagaye. Yeroo gabaabduu keessatti annagee yeroo gabaabduu keessatti waaqayyo gurra kee sagalee eebbaa dhageessu. Ani hin beeku namoota dargaggoota akka xiyyaa waaqayyo kaasuu jira gubaayee kana gidduudha. Ji'a 3 keessatti manni Obeed-Edoom eebbifameera jennaan dhugaa jettuu jedhe. Lafuma gaafa saanduqa kakuu waaqayyoo keenyatu eebbifame Daawit. Akka gaafas Uzaa ajjeeshe miti manni Obeed-Edoomiin maatiin isaa eebbifameera. Raadolaa baabaas kan kee du'aaf hin ta'u eebbaaf ta'a. Ina amantaa harraba koo dibeera Waaqayyo. Kan kee du'aaf miti jireenyaaf ta'a. Ilaa nama ja'a duuba sana waaqayyo waa si jijjiireera ameen jedhii. Hinduu ta'ennaan didee waaqayyo. Hinduu ta'ennaan didee waaqayyo. Jijjiireera waaqayyo. Sabooddee sodaadhaan achitti dhiisee galee sabooddee immoo maal godhe Daawiti isa lammaffaa ulfina waaqayyo akka nuyi itti barbaaduu qabnu of eeggannaadhaan barbaaduu qabnu. Jalqaba maal sodaachuudhaan waaqayyoon sodaachuudhaan. Lammaffaan of eeggannaadhaan. Mee of eeggannaa Daawit ilaala. Boqonnaa 6 lakkoobsa 13 warri sanduqa kakuu baatan akkuma tarkaanfichaa adeemaniin mootichi korma tokkoof tuntunoo tokko aarsaa dhiyeesse. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 6 lakkoobsa 13 gaafa dubbiftan argitu. Warri sanduqa kakuu baatan akkuma tarkaanfichaa. Waa tarkaanfii meeqa? Kroodaa laafaanaa saakiraadiyaa. Ilaamee waa jechuuf hin jedhe. Namni qophaa'ee jira. Tarkaanfii gabaabaa keessatti galata jalqabdaati. Way. Tarkaanfii gabaabaa keessatti galata si jalqabsiisa Waaqayyo. Ilaa. Tarkaanfii gabaabduu keessatti Waaqayyo galata si jalqabsiisa. Tarkaanfii gabaabduu keessatti Waaqayyo qabu. Tarkaanfii ja'a akkuma 1, 2, 3, 4, 5 jaadanii gaafa saanduqa kakuu baatanii achi ga'anii Daawiti tuntunoo fide korma fide ilaasa kana mitiin nan barbaadu luboonni fuudhanii kaanaan leewwonni fuudhanii kaanaan hin qalee aarsaa dhiyeesse. Laamee ulfina waaqayyoof of eeggata taanaan barana ulfinaan jiraattaati. Sabooddee Daawiti sana duwwaa yaare dirrata fuula duraa dirratee jalqaba akkas hin turre jalqaba uummatuma fuudhee dhaqe amma garuu of eeggannaadhaan አሁን በጥንቃቄ ያ ክብር ወደ እናንተ ይምጣ በኢየሱስ ስም። ኡልፊናን በቆናናን ኦፌገናናን ሱተ የቹናን ሳንዱቀ kakuu waaqayyo kana fuudhanii kan Daawitis isa kanaaf ulfina waaqayyo kanaaf hin deema ture. Of eeggata ture. Inni sadaffaan ulfinni waaqayyo akka nuyi itti barbaaduu qabnu inni sadaffaan galataan itti dhiyaachuudha. Maaliin hin jedhe? Maaloo jedhaa? Mee galataan jedhaa? Baay'ee sila kanan jaalladhe faarfattoota waldaa kanaa ergan dhufee dhaggeeffadhee galatumayyaa inni sagantaa dursu galata jedha inni beeksisa himu galata jedha inni faarfatu galata jedha si eebbisuu garaa koo gammade garaa waaqayyoos gammadeera waaqayyo mana kee galataan guutu. Roodaa kaataalaa dalabaas. Akkasitti fufnaan qabaan isin hin danda'u. Kanaaf ergaan isinii qaba. Akkasitti fufnaan iddoo guddaa geessuun jedhanii. Ammayyuu isin eebbisu harka keessanas qabattu waaqayyo galataan isin haa eebbisu. Maharada lafa janama glory bijane meglo. Akka era waaqayyootu mataa diina keessanii gadeen qabaayire Waaqayyo. Nagalateeffadhaa olin isin qabaayire Waaqayyo. Sabooddee Daawiti eennan akka kaleessaatti hin deemnu barana'e. Eennan galataan deemu. Wayin naqaayira diidan naqaayira. Galataan deemu. Manaan ba'aa jira. Galataan an ba'a. Galaan jira. Galataan an gala. Iddoo hojiin naqa. Galataan an naqa. Iddoo hojiitiin gala. Galataan an gala. Waldaan naqa. Galataan an naqa. Waldaan an gala. Galataan an gala.
way warrakkasi waaqayyo ulfina irratti dhangalaasa. Waa ta'uuf baran. Isa booddee waaqayyo waaqachuu jalqabe. Daawiti galataan itti dhiyaate akka nama caamni qulqulluun lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 6:14. Daawit dirata fuula duraa dirate duraa quncee talbaarraa hojjetame mudhiitti hidhatee ulfina waaqayyootiif ofirraa bu'ee sirbaa ture. Akkasitti Daawit Israa'eloonni hundinuu sagalee gammachuu sagalee fiinoo dhageessaa saanduqa kakuu waaqayyoo ol fidan. Maaliin galataan? Maaliin ol fidan? waaqayyo akkasitti dhiyaatu barbaadda? Galataan itti siqi. waaqayyo akka ulfina sitti kennu barbaadda? Galataan itti siqi. waaqayyo akka si kabaju barbaadda? Galataan itti dhiyaadhu. waaqayyo nama galataan dhiyaatutti ulfinaan dhiyaataan jedhani. ulfina waaqayyo akka nu itti barbaadu qabnu galataan itti dhiyaachuudha. Daawitiin galateeffate, hin faarfate, sirbaa galateeffachaa saanduqa kakuu waaqayyo maal godhan jedha? Achi ol fidanii. Eessatti? Yerusaalemitti. Sirriitti nagaa. Yeroo ulfinni kakuu waaqayyo ol dhufu gammachuu guddaa Yerusaalem keessatti ta'u intalli Shaa'ol isheen kaleessa abbaan ishee Daawititti inaafu karaa qaawwaa mana haadha manaa Daawit immoo karaa qaawwaa manaa ilaalte tuffachuu jalqabde. Waan barbaadan jedhanii faarfadhu. Waan barbaadan jedhanii galateeffadhu. Waan barbaadan jedhanii utaali. Isatu ulfinatti si hambise. Silaamma si takka itti bareedee peessoo kanarra ta'a. Namni salphoon akka keeti salphoon akka kootiin jiru tu waaqayyoon hin kabajne. Tu waaqayyo ulfina nutti hin goone. Kanaaf abbaan barbaade waan barbaade haa jiru. Abbaan barbaade waan barbaade haa jiru. Ani nama galataati. Ani nama galataati. Ani nama galataati. Ulfinni waaqayyoon atti deebi'eera. Iraalaa nama Gilaariyaas. Sabooddeen talli karaa qaawwaa laalte takkaama mucaan deenye waan ishin dhibu. Karaa qaawwaa laalte mootichi maal argate xomboreewwan safuun dura tol salphisaadhaan moo'ette. Sabooddee waaqayyo maal godhe beektu? Maseena ishee godhe. Nama ulfina waaqoo tuffatu waaqoo sin tuffata. Sabooddee dubartiin kun ilaaltee tuffatte isaan garuu galateeffachaa jiru. Hin galateeffatta taanaan yee jedhe iyyitime. Maal osoo tokko na gargaari yee jedhe iyyiti. Hin galateeffatta taanaani. Baraname sumatu fuula diina keetti kabajamaan jedhani. Hin galateeffatta taanaani. Baraname sumatu afaan diinaa cufaan jedhani. Waadaa gaatorra laba janamasya. Waan isaan beeku waaqayyo waan si inaafuun gadi qaba. Siitaa dhugaadhaa ameeka hiikaa jedhi akkas waaqayyo jedhi waan na inaafu gadi qabee na dabarsaa. Waan isaan beeku waan akka baatirii fuula keetti fuun arga. Fuula kee irraa balaqqeessa immoo namootatti fa. Waaqayyo akkannaan jedhe maannannaan karaa ishee nama baay'een gargaaruun qabaanaan jedhe Waaqayyo. Hinaaffaa baay'een utuu jiruun ulfina baay'ee si agarsiisa jedhe Waaqayyo. Dukkana wanti jedhamu baay'een utuu jiruun tarsaasee si dabarsaa jedhe Waaqayyo. Siiteera maqaa Yesuusiin. Ela harijana maglarra la bajana maglorias. Akkayettet yaa waaqayyo ulfinni kee nagaa. Yaa waaqayyo manni kee nagaa. Fuul miilli kee jalli nagaa etteerati waaqayyoodhaan. Mitiyoo suma duwwaanaa wayya ulfina kee naa wayya ennaanitu waaqayyo immoo amma kana natti agarsiise. Isatti dheebotten dheebuu si baasaa jedhe waaqayyo. Ani raajiin nan dubbadha ameen jedhiyyiti. Isatti dheebotte si obaasa waaqayyo barana. Ulfinati dheebotte, gammachuuti dheebotte, nagaanati dheebotte, mana kee galee. Jikarra dagada darabash, hiloro lobo jeneme glorious. Hazam, Daawit galataan naqe, maaliin naqeen jedhe? Atoo maaliin naqe? Ulfina waaqayyo barbaaddee ulfinaaf qophaa'uudhaaf maaliin waaqayyotti dhiyaatta? Dhugaadhaa? Lafaakaa ililleef galata guddaa gooftaa guddaadhaaf. Haleluuya, 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 haleluuya. Lafarratti waaqarratti, lafarratti waaqarratti, lafarratti waaqarratti mootii guddaa kana yerooti ililchitu yerooti galateeffattu ulfina wayitu gara mana kee gala. Ulfina wayitu gara jireenya kee dhufa. Ulfina badee ture deebi'a. Nagaa badee ture deebi'a. Eebba badee ture deebi'a.
isa mandaratti gore deebi'a gammachuu sirraa gore deebi'a nagaa sirraa gore deebi'a ulfina sirraa gore deebi'a calluma jedhii galateeffadhu waaqayyoon galateeffadhu ililleedhaan gammachuudhaan haleluuyaadhaan galateeffadhu waaqayyoon sherraa baagaa daallaa baajana maglaarraa baagaadiyaa sherree beedelee beejene megloore lobos ila waaqayyo kannaan jedha namoota kana galataan guutanaan jedhe waaqash barri boo'icha hin hafanaan jedhe waaqash barri dhimmi keessi jalaa du'e hin hafanaan jedhe waaqash galataan si guuta siin jedhe waaqash noora yeroo yartuu keessatti namoonni ulfina gurguddaa argatan jirtu gubaa'ee kana keessa ጣም እግዚአብሔርን የሚጠብቁ ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን እናገር የሚሉ ሰዎች አሉ ዋቀዩ ዱበቱ ነሞን ጀለን ዋቀዩ ሀዱፉ ነሞን ጀለን ወሪ ኤጋ ጅረን ጅሩና እንጀሬ ዋቀሽ የሮ ገባብዱ ተንገረታ መነከሩ ፋይደ ዋቀሽ ገለታን ትዲያቴ ለመፋ ሳሙኤል በቆና ጃለ ቆስ ደማ ያልቀበለ መደም ሰዲት ጋር ብተን ማልን ትዲያት ዋካርታ ላባኒያስ ሰገንታ ከነ ቦዴ ማልጎና እንገለቴፈን አሜን ነገ እንገለቴፈን አሜን እሳ ቦዴ ኡልፍና ወይ አርጊና አሜን እሳ ቦዴ እኒ ሃይማኖቱ ኩፉ አርጊና አሜን እሳ ቦዴ መንከ ኡልፍና ነው ቱላሌሱ አርጊት አሜን ካን አትከዳቴ ሲዲደ አላና ገለታን ሲጅጅራባ አሜን ነመስ ብረጅሩ ከነ ቦዴ ዳኒ እነት ከዳቴ ሲዲደ ዳኒ ገለታን ሲበና ማይዳኒ ulfina waaqayyo ga habar badan maaltu ta'a sakana sinitti meetanii gara kadhataatti gala ulfina waaqayyo ga habar badan inni jalqaba gammachuuta maaltu ta'a ulfina waaqayyo barbaaduun ulfinaaf shoqaxaleera jarruun ulfina waaqayyo barbaaduun jedhame sirrattaaf nammati jette maqaan ammati dhoofte sirrattaaf eebbamati dubbatte sirrattaaf ulfina waaqayyo barbaadu ulfina qophis egaa ulfina waaqayyo gaa barbaadan ulfina waaqayyo gaa akkamitti barbaadne waaqayyo sodaachuudhaan jenne of eeggachuudhaan jenne galataan jenne gadoof deebisuudhaan jenne inni kan biraan ulfina waaqayyo gaa barbaadnu garuu gammachuutu namaaf ta'a maaltu namaaf ta'a hindubbifnaka lammaffaa saamu'eel boqonnaa jaala qoobsa kudha furii jalqabee amma kudha shanitti gaafa dubbiftan daawit dirata fuula duraa isuma sila dubbiseedha dirata fuula duraa isa quncee talbaarraa hojjetame mudhiitti hidhate waaw ulfina waaqayyootiif ofirraa bu'ee hin sirba ture waa'ee ulfinaa haasaa wanti kun hin sirba ture akkasitti daawitiif israa'eloonni hundinuu sagalee gammachuu sagalee fiinoo dhageessisaa saanduqa kakuu waaqayyoo ol fidan roda kaasa sagalee maali sagalee gammachuu namni ulfina waaqayyoo barbaadu ililchaa gala barana amen raadoo kaaleyaas namni ulfina waaqayyoo barbaadu gammadaa gala barana amen namni ulfina waaqayyoo barbaadu ulfaatee gala barana amen harka duwwaa hin galtu maqaa yesuusiin ulfina fuutee galta maqaa yesuusiin daawit galataan itti dhiyaate sabni israa'eliin galateeffataa saanduqa kakuu waaqayyoo fidan jedha inni lammaffaan gaafa ulfina waaqayyoo barbaadan nama galataa gammachuu argatu jedheen lammaffaan nama galataa ta'u lammaffaa saamu'eel boqonnaa jaala qoobsa kudha ja'a kudha sagalii isin dubbisa inni ittaan abdii fi kakuu addaan hin cinne keessa jiraatu see kana jabeesseen isin itti hima maaliin jedhe mee jira kakuu fiyeedha abdii addaan hin cinne keessa jiraatu jedha waan isin nibu daawit erga saanduqa kakuu waaqayyoo fidee booddee yaanni wayi gara sammuu isaatii dhufe yaanni gara sammuu isaatii dhufe kuni lammaffaa saamu'eel boqonnaa 7 irratti argama maal jedhe ani mana bareedaa keessan jiraadha saanduqni kakuu waaqayyoo garuu dunkaana keessa jiraata kanaafuu ka'een mana jaara erga bara biyya Gibxiitii ba'an Israa'eloon mana qulqullummaa saanduqa kakuu waaqayyoof ijaarredhan hin beekanii waaqayyoos gaafatee hin beeku daawit garuu yaada gaarii tokko keessa dhufe yaada ulfinaa tokko keessa dhufe yaada kabajamaa tokko keessa dhufe mahaqaalaa baajanamas
yaaduma keessii fa eebbisu. Ay singalle kanatti sitti maaru kun yaaduma ati qabdu kana sammuma si keessa kaa'e kan yaaduma si keessa kaa'e kan afuuruma si keessa kaa'e kan afuura isaatiin si fa eebbisuun jedhe ani. Namni baay'een waa argatee jennaan aangoo argatee jennaan waan ulfina Waaqaa osan dhibu akka waraabessa kan maqaa yoomna dhibe kan garaa malee jedhu yuusuudhuma waan argate irraa Daawit gara akkas miti erga wanti kun dhufee danagee manatti ijaarama sabooddee Naataanitti dubbate godhi waa yaada garaa kennaan jedhee Naataan raajichitti hime akka inni oobdii balbala Daawit irra ga'e na hodhe Waaqayyo mana qulqullummaa naan ijaaru Daawitii wajjin garuu waan addaan hin cinneen qaba roodaa kaalaafaa mana bordii gamu miti inni Waaqayyo si wajjin waadaa galaa jiru maaloo nan dhagee mana hin diigamne sii qaba Waaqash jireenya hin diigamne sii qaba Waaqash abdiin hin diigamne sii qaba Waaqash mee akka jedhaa inni Waaqayyo naa yaade jedhaa isa addaan citu miti jedhaa inni Waaqayyo naa karoorse jedhaa isa addaan citu miti jedhaa. Daawit utuu mana ijaareera ta'e manni qulqullummaa karaa ilma isaa Solomoon ijaarame eeyyuu hin diigame warra Baabiloonii hin diigame. Hin diigama moo hin diigamu? Hin diigama. Diigameera kaa gubateera kaa Nebukadnezar gubeem isa ijaarame gubateem yeroo lammaffaa deebi'anii ijaaranii manicha akkasa duraan bareedu jedhanii iyyuu boo'aa turanii warra Israa'el isa boojuudhaa deebi'an iyyuu Waaqayyo garuu abdiin gubanne nageenya abdiin gubanne kakuun gubanne kakuu bara baraa Daawiti wajjin galeera Waaqash si wajjin galeera Waaqash. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 12 gaafa dubbifnu arganna isa kana abdiif kakuu addaan hin cinne keessa jiraatu akka jedha barri kee ga'ee yommuu duutu abboota kee biratti yommuu awwaalamtu sanyii kee keessaa tokko iddoo kee mootii nan godha innis warra ati dhalchite keessaa tokko hin ta'a mootummaa isaa nan jabeessa inni ulfina maqaa kootiin mana qulqullummaa naaf hin ijaara ani immoo teessoon mootummaa isaa bara baraan jabaatee akka dhaabatu nan godha ani abbaa isaaf nan ta'a inni ilma koo hin ta'a yommuu inni balleessu akka nama ilma isaa adabuutti karaa baadhaan reebee isa nan adaba Saa'ol isa dura ture mootummaa irraa buusee gaarummaa koo akkan irraa deebise ilma kee sanarraa garuu gaarummaa koo hin deebisu manni kee fi mootummaan kee fuula koo dura bara baraan jabaatee hin jiraata. የማይቋረጥ ተስፋ የማይቋረጥ ኪዳን ዳዊት ወጅ ዋቀዮ አብቲ አከሲት ከን እንገለ ከኮ አከሲት ወን እንገለ አቲ ዋና ዳንጭት ሞ ዋና ዳንጭ ነ በርባድ አማውቱ ዋቀዮ አነም ኮንኮላታ ሲከና ደሽትሜ ኮንኮላታ ላ ተበገማሰን እንደበርቱ ዮ ዋቀው ሲ ደበርሽ ማለ ይገለ ቆርቆሮ ኡቱም መነ ሽትሜ አኩማን ሲራ ጀሬ ማን ወርቄን ጃረመ ይጉባቴ ረሞት ባቢሎኒ ዋቀዮ ገሮከስ እንጂ ካኩፍ አብዲ አዳልን ጭኔነን ሲወጅ እንጂ ነምንሙል ናተየረዱ አሜን ጀራቱ ዳዊት ወጅ እንጂ ዲሲ መነ ለፈራሪ ዋቀሽ ዲሲ ዋይ መነ ለፈራሪ አነመ ከሚ መነ ናይጃር የደጋ ሆደም ቤኩ ኤርጋ ያደም ሞል መከና ናይጃራ ሲወጅንገሩ ከኩኮት ትፎይደ ዋቀሽ ሲወጅንገሩ አብዲት ትፎይደ ዋቀሽ ሲወጅንገሩ ሰገሌ ጎት ትፎይደ ዋቀሽ ሰቦዴ ሉቃስ በቆና tokko lakkoofsa 31 jalqabdanii hanga 32 yoo dubbiftan Luqaas boqonnaa tokko nan dubbisa lakkoofsa tokko jalqabdee hanga 32 boqonnaa tokko lakkoofsa 31 jalqabee hanga 32 Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 jalqabee hanga 32 la kakuun sun eessa dhaqee beektu lafa barrise heeraa laabaaniyaas akka eeraga kunoon ulfoofta ilma sindeessa maqaasaa immoo Yesuus jedhii moggaas inni guddaa hin ta'a ilma abbaas jedhamee waamama waaqayyo gooftaan teessoo abaabilii isaa Daawit hin kennaaf kakuu bara bara ammame waaqayyo eenyuun ilaalaa jira beektu ilma isaa dhufee addunyaa fayyisuu ilaalaa jira yeroo Daawititti dubbatu yeroo bara baraan jedhuuni waaqayyo manuma lafarraa miti inni waaqayyo haasaa jira nama lafarraa miti inni waaqayyo haasaa jira ilma isaa samiirraa erguudhaaf waaqayyo waadaa galaa Daawitin akka erga ilaade abaabilii keessa Daawit nan kennaaf mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaa dhuma hin qabu
waan dhuma hin qabne sii kenname siif. Mee dhuguma warri Yesuusin jaallattan, dhuguma Yesuus naa kenname warri jettan iyyaati kennaa jabaayira, kan barabaraayira, kan addaan hin cinne jedha, kakuun keessa jiraadhu jedha, abdiin keessa jiraadhu jedha, ilmi Waaqayyoo Yesuus jedha naa kennameera jedha, jedhi naa kennameera jedha. Nama ulfina Waaqayyoo barbaadu Waaqayyo waan addaan hin cinne kennaaf. Nama ulfina Waaqayyoo barbaadu Waaqayyo ulfina addaan hin cinne kennaaf. Egaa Daawiti bara isaa fixee quufee du'e, garuu kan isin dhibu kakuu Waaqayyoo baraa baratti darbe, abdiin Waaqayyoo baraa baratti darbe. Namana Waaqayyo har'a waasii godhe. Ameen jettaa? Ameen jettaa? Si wajjina darbu kakuu Waaqayyo dhalootatti waan darbu si na hojjetu Waaqayyo. Ila akka Saa'ol utuu waan hojjetin, utuu Waaqayyoon ulfina isaa fuutee dabarsin hin du'in har'aa jalqabi ulfina Waaqayyoo dhalootatti dabarsi. Akka Daawit dhalootatti dabarsi. Akka Ge'ooloo Piraadiyaas akka samiirraa nuu dhufe ilma Waaqayyoo Yesuus ergaa isaa raawwatee deemee atis ergaa kee ulfinaan raawwadhu deemin jedhani. Kamtu sii caalam በዚህ ምድር ላይ ኮልኮሌን አገኝታችሁ ክብር ነው ብላችሁ መኖር ነው ወይስ የተከበረው ለዘላለም የተሰጠን ኢየሱስ ያከበራችሁ የአዲስ ኪዳን ታቦት ፕሬጀኔሜ ግሎሪያስ ሳንዱ ከዋቀዮ እሰከኩሞፋ ኢየሩሳሌም ተልገልቸን ሳንዱ እንከኩ ዋራገሩ ሰሚራሩፍ እንሱ ሲሎ ያፊደን ተሰነገረ ሲፊደን እንሱን ገሩ ወሊዱ ፈኘለ ማነ ዋቶኮስ የብሱ ኢኖሊዱ ፈሲ አርገቱ ጀለ ማነ በርከ ከልካስ ኢኖሊዱ ፈንዱ ማረጫ ለራያደ ደሪ ኢኖሊዱ ፈንዱ ማረጫ ለራያደ ዋቀዮ ጀራ ulfina isaa jedha har'anatti deebiseera jedha. Lakki nama harka kaasuun lakkaa'in harka kee ol kaafadhu. Waaqayyo guyyaa har'aati jalqabee waan si salphisuu barbaade salphiseera. Abdii addaan hin cinne, kakuu addaan hin cinne, mul'ata addaan hin cinne harka keetti kenneera Waaqayyo. Sirka buuseera Waaqayyo. Ela Waaqayyo ulfina tokkoof nama qopheesse qaba. Yesuus jechuun salphaa miti obboloota koo, nuyiif gatii kan kaffale. Kakuu haaraa keessatti dhufan dhalata teessoo baabilii isaa fudhate inni jedhame dhufee gaafa dhalatu inni Waaqayyo Daawititti dubbate hin raawwate. Ergaan isinii qaba. Waaqayyo isatti dubbate hin raawwatamoonni isaan marra. Akkasii jee namicha nana. Nami wayitti abdii kutattee jirtu. Ankoo yoo kan namaa taa'aa oole anatti raajamaa oola malee hin ta'u nameettu. Akkasiin jira Waaqayyo. Dhageessaa jirtaa? Tasgabbaa'een sitti himaa. Akka jedhe Waaqayyo. Kanaaf tafa malee isa waadaa sii galee nan raawwadha jedhe Waaqayyo. Roodaa gaalaa baajana marra labashya. Namni ulfina wayitti ba'u jira har'a. Utuu dhaloonni hedduun ilaalu. Utuu namni baay'een ilaalu. Waaqayyo nama wayii ulfinatti ol baase. Nan arga namoota barcumni ulfinaa fuuldura kaa'amee olitti fayyadamu. Pireeraa laafas mana kennu fasiin jedha nama Waaqayyo. Laa nama mana kennu fasiin jedha Waaqayyo. Isin warra shaamisii adii uffattan. Aaw beektu ergaa keessa jiru. Meeqa akka jedhe Waaqayyo ulfinaan mana kee dhufa. Bara dheeraa waan ati yaaddee karoorsitee si jalaa kuffisee si salphisuu waan barbaade salphisee ani innati barbaaddu. Ani innati barbaaddu. Innati mana koo hin dhuftuu jettee na waamte. Innati mana kootti hin hojjettuu jettee na waamte. Mana kee dhufaa waan an jijjiiruun qabaa jedhe Waaqayyo. Waay mee akka jedhaa ulfinaanan ol ba'a jechaa kottaa meeshin. Kottaa akkasuma jecha. Jedhaa. Jedhaa. Mahataa kaalaa baajaa dhabaa. Akkasin hin jedhu Waaqayyo. Mana keessan ulfinaanan gala. Ergamaa du'aa mana keessanitti ajajame gadan baasaa jedhe Waaqayyo. Nannaan jedha Waaqayyo. Ergamaa du'aa mana keessatti ajajame proolaafaa gaapaas nan rukutanaan jedhe Waaqayyo. Ansaan beeku waan isin doorsisu wayi
arga naannoo keessanitti waan isin doorsise akkashin waa yaaddan biran geenye ulfina sana biran geenye waan baay'ee garaa keessanitti yaaddan qabdu waan baay'ee garaa keessatti karoorsitan qabdu garuu nyaqodeetu isin qabeesin naaba waan baay'eetu didee waa yaaddan bira kan geenye godha har'a garuu akkanaan jedhe Waaqayyo ergamaa karaa kee dura kiyyoo kaa'e gargar kuteera jedhe Waaqayyo addaan kuteera naan jedhe Waaqayyo walii galtee seexanni mana keetti walii galtee diinni mana keetti walii gal har'aa jalqabee addaan kuteera Waaqayyo addaan kuteera Waaqayyo hiidaa kaatarra lafa gabossa walii galteen seexana addaan citeera walii galteen diina addaan citeera akkasin jedha Waaqayyo anatu sinii wajjin waadaa gala anatu harka keessi qaba ergamaa du'aaf mana kee dhufe dhayeera jedha Waaqayyo waan si dhibu lafuma itti salphatta jedhametti ulfinaan lafuma gaddeebi'a jedhametti ulfinaan lafuma xinnaata jedhametti ulfinaan mee ulfinaan jedha hundi keessan Praadaa Kaatiyaas maqaa gooftaa Yesuus yeroo gabaabduutti waan si salphisuu barbaade biraa dhabiitii ulfinaan deebii iddoo kana dhaabadhu galateeffadhaa fi Waaqayyoon naqe